Itoophiyaan waggoottan dheeraa dura balbala galaanaa gahaa qabaachuudhaan beekamti ture. Sirnoota darban keessa mootummoonni turan siyaasa shiraa raawwachaa turaniin biyyattiin balbala galaanaa akka dhabduu fi kiraadhaan balbala galaanaa biyya ollaa irratti akka hirkattu taasifame. Balbala galaanaa dhabuun ishii immoo alergii fi alaagalchiinsi baasii olaanaadhaan akka raawwatu taasisee jira. Alergii fi alaagalchiin biyyattii ulaa galaanaa biyya ollaa irratti hirkachuun isaa guddinni biyyattii amma barbaadamu akka hin saffisnee fi fedhiin hawaasa biyyattii miiliyoona 130 olii akka daanga'u taasisee jira. Fedhiin biyyattiin guddachuudhaaf qabduu fi gaafiin uummanni balbala galaanaatiif qabu dabalaa dhufeen mootummaan biyya keenyaas balballi galaanaa karaa seeraan alaatiin cufame karaa seera idil addunyaa eeggateen adeemsa kennanii fudhachuutiin akka banamuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. የምዕራቡና የምስራቁ የዓለም ክፍል ያሉ ሀገሮች እንዲገነዘቡ የምፈልገው የኛን እውነተኛ ፍላጎትና የኛን ችግር ነው። በዚህ ጉዳይ ሁሉም በቀና ልብ ተባባሪ እንዲሆን አደራ ማለት እፈልጋለሁ። አንደኛ የዛሬ 30 ዓመት ገደማ ኢትዮጵያ የሁለት ወደብ ባለቤት ነበረች። የዛሬ 30 ዓመት ገደማ ኢትዮጵያ ሁለት ወደብ በነበራት ጊዜ 46-47 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ ነበራት። ከ30 ዓመት በኋላ ከሁለት ወደብ ባለቤትነት ሁለት ወደብ በንግድ ህግ መጠቀም ወደምትችልበት ደረጃ ዝቅ አለች። ቢያንስ አሰብንና ጅቡቲ በገንዘቧ በንግድ ህግ በስምምነት መጠቀም ወደምትችልበት ዝቅ አለች። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ግጭት ሲያጋጥም አንደኛው ቀረና ወደ አንድ ወደብ ዝቅ አለ ወደ ጅቡቲ። ሴና ጀለተ ስሬሱፍ ሆጂን ጭማት ሆጀተማ ጅራ ብይ ኬኛ አካይን ጉደኔፍ ሆጂ ጉዳቱን ኑረት ሆጀተሜ ኡመንስ ሆጂ ሞቱማን ሆጀቱ ደገሩን ኡላ ገላና ምልኬሱፍ ሆጀቻ ጅራ ሴና ጀለተ ስሬሱዳቲፍ ሆጂን ሆጀተማ ጅራ ሆጂ ባይ ቦንሳዳ ብይ ኬኛ kallattii garaagaraatiin kan isheen miidhamte gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasaatiin mataasaa olaantummaa akka isheen hin qabaanne waggaa baay'eedhaatiif gufuu guddaa guddina ishee irratti kan ta'e ulaa galaanaa dhabuudha jechuudha. Akkuma beekamu biyyi keenya biyyoota laandi loogd ta'an keessaa tokkodha. Garuu immoo kun akka isheen akka barbaadde hin guddanne fayyadamummaa uummata ishee akka isheen hin mirkaneessine ta'iiwwan taasisa keessatti tokkodha jechuun hin danda'ama. Seenaatiinis ulaan galaanaa kun biyya keenyaatiif akka inni malu hin beekama. Seeronni addunyaa kanallee mataasaa biyya keenya akka isaan deeggaran ifaadha waan ta'eef kanaaf mootummaa cinaa dhaabbannee hojii amma mootummaan hojjechaa jiru kallattii amma mootummaan qabatee hojjechaa jiru kan akka nama tokkootti nan deeggara. Uummanni biyya keenyaas uummanni naannoo keenyaas deeggaruu qabu kan jedhu sana akka nama tokkootti. Biyyi keenya gaafii ulaa galaanaa qabdu biyya kamiinuu walitti bu'uun osoo hin taane adeemsa kennanii fudhachuutiin waliin misoomna jenne biyyi keenya dhalootaaf dhagaa bu'uuraa kaa'aa jirti. Karoorri biyyattiin baafattus kana milkeessuu fi kana immoo karaa nagaatiin goona. ግን ኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ፣ ወደ ሶማሌ፣ ወደ ጅቡቲ፣ ወደ ኬንያ ወይም ወደ ሌላ ጎረቤቶቻችን አንድ ጥይት የመተኮስ ፍላጎት የላትም። በሉዓላዊነታቸው ጥያቄ የላትም። እያልን ያለነው በአፍሪካ ምርጥ አየር መንገድ አለን፣ እሱን ንጋራና ውሃ አጋሩን። በአፍሪካ አንደኛውን ግድብ ገንብተናል፣ እሱን ንጋራና አጋሩን። እናንተም ችግር አለባችሁ ኢኮኖሚ፣ እኛም ችግር አለብን፣ ተያይዘን እንደግ ነው ያልነው። አየር መንገድን ንጋራ ማለት እንዴት ጦርነት ሊሆን ይችላል? ህዳሴ ግድብ እኮ ስሙ ራሱ ኩራት ነው፣ እንኳን ልትጋራው ቀርቶ በስንት መከራከር የገነባነው ጉዳይ ነው። እሱንም ቢሆን እንጋራ፣ ግድ የለም ፍሬሽ ውሃ እንጋራ ነው እየተባለ ያለ። የተከበረው ምክር ቤት ባለፈውም ተወያየ ነው። አሁን ደግሜ የማነሳው የምንወረው የለም የምንወጋው የለም። በጥያቄው ግን አናፍርም። ምክንያቱም የልጆቻችን ህይወት መታደግ አለብን። ለዛ ነው የብልጽግና የ10 ዓመት የ20 ዓመት እቅድ የምንለው። ይህን ጥያቄ ማንሳት እንደ ወንጀል የሚያስቡ ሰዎች ቢያስቡበት ጥሩ ነው። ኢትዮጵያን ከራ ሴራቲንስ ከራ ሴናቲንስ ኡላ ገላና አርገቹ ቀብዲ ኢትዴኝ ብየቲን ኡላ ገላናቲፍ ቀብዱ አከሺን አርገቱፍ ጨራ ባና ኢትዮጵያን ከራ ሴራቲንስ ታኤ ከራ ሴናቲን ኡላ ገላና አርገቹ ቀብዲ ጀዴታ ያዳ ቹዳ ከነመ ተኮቲ
maalifi biyyi kun yookiin biyyi keenya uummata miliyoona 100 ol kan ishiin qabdu jechuudha. Kanaaf dinagdee uummata kanaa guddisuuf seeraan uummanni akka jiraatuuf dirqama ulaa galaanaa kana argachuun nurraa eegama jechuudha. Isa qofa miti akkuma seeraattis yoo ilaalle seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan kan galaanaan marfamtedha. Haa ta'uuti shirri garaagaraa hojjetame mootummoonni darban karaa garaagaraatiin akka nuti ulaa galaanaa kana dhabnu taasifamee jira. Ajandaan ulaa galaanaa biyyi keenya dhiyeessaa jirtu ajandaa sirrii fi yeroo isaa eeggateedha. Dhimmi kun karaa seera addunyaatiin akka xumuramuuf hojjetamuu qaba. Ulaa galaanaa argachuun jiruu fi jireenya keenya murteessaa waan ta'eef, guddina biyya kanaatiin murteessaa waan ta'eef, biyya addunyaa keessatti yeroo ammaa dorgommiin gama diinagdeetiin siyaasaan hawaasummaan godhamu kana keessatti biyyi kun dorgomaa cimaa akka taatuuf ulaa galaanaa sirriitti murteessaa fi barbaachisaadha. Kanaaf mootummaan gama kanaan ijjannoon inni qabate kun ijjannoo sirriidha. Dhimmi galaana diimaa dhimma filannoodhaaf dhihaatu miti. Akka biyya keenyaatti nuuf murteessaadha. Diinagdee biyya keenyaatti murteessaadha. Uummata hagana qabu osoo qabnu nuti osoo mirgallee qabnu seenaanis seerri addunyaattis osoo nu deeggaru galaana diimaa argachuu dhabuun keenya haga har'aatitti dogongora seenaa kaleessa dalagameetiin bu'aan inni qabus bu'aa guddaadha. Kan argachuun immoo mootummaan sochii gochaa jiru bifuma amma jiru kanaan itti fufuun dirqama taanus akka uummataattis akkuma jiraata biyya kanaatti deeggaruun gahee keenya jechaadha. Biyyi keenya ammallee gaaffiin ulaa galaanaa sadarkaa addunyaatti dhiyeessaa jirtu, ajandaan ulaa galaanaa biyyi keenya dhiyeessaa jirtu ajandaa sirrii, ajandaa yeroo isaa eeggate, ajandaa murteessaadha jechaadha. Uummata amma kana qabannee hojiiwwan misoomaa gurguddaa karoora qabannee hojjechaa jirru kana fiixaan baasuun kan danda'amu ulaan galaanaa akka biyyaatti yoo jiraate yookaan biyyi keenya gaaffii ulaa galaanaa yoo fiixaan baaste yoo mirkaneeffatte akka ta'e beekamaadha jechaadha. Kana jechuun ulaan galaanaa biyya tokkoof guddina GDP biyya tokkootiif guddina dinagdee biyya tokkootiif amma murteessaa akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Kanaaf gaaffiin kun ajandaa sirrii ajandaa yeroo akka ta'e hin beekama. Ajandaawwan kana immoo karaa naamusa olaanaa qabuun karaa seeraadhaan karaa seerri addunyaa eeyyamuun gaafachuun gaaffii sirriidha jechaadha. Balbala ulaa galaanaa argachuudhaaf immoo wanti nu daangessu hin jiru. Kana gochuudhaan gama dippiloomaasiitiinis kallattii hundaan iyyuu itti deemuudhaan rakkoo kaleessa nu quunname kana sirna darbe keessa nu quunname kana hundeerraa hiikuudhaan dinagdeen biyya kanaa akka inni guddatu, akka inni jabaatu, akka inni cimu uummanni keenya daangaatti jiru, baadiyyaa kan jiru, magaalaa kan jiru fayyadamaa akka inni ta'u gochuudhaaf qabsoo nama jalqabame qabsoo guddaa akka ta'e kaasuun barbaada. Kaleessas yeroo geggeeffamaa ture keessatti mootummaan geggeessaa ture keessatti gaaffii akkasii kaasuudhaaf haalonni mijatoon yoo jiraatanis yoo hin jiraannes itti deemuun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan jijjiiramaa ajandaa kana gaaffiin kun gaaffii uummataati deebii argachuu qaba. Akka mirgaattis mirga argachuu qabnudha karaa jedhu kanaan sochiin amma jalqabame kun sochii baay'ee gaariidha jechuudha. Ulaan galaanaa barbaachisaa karaa dippiloomaasawii addunyaa fi Afrikaa waliin jiruun fixatanii eegasii haga waan barbaachisu marattu uummanni keenya gaaffii uummata keenyatti gaaffii paartiitii miti gaaffii uummata bal'aati. Gaaffiin ulaa galaanaa gaaffii jireenya fi jiruu dhabuuti.